Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtan hundatti isin waliin haa jiraatu. Nagaa fayyaa jaalallii fi gammachuun bakka isin jirtan hundatti yeroo hundaa isin biraa hin dhabamin isiniin jechuunis hawwii koo yeroo hundaati. Egaa guyyaa har'aa kanas viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Baga nagaan eegdanii anis kinoo nagaan dhufeetiin jira isiniin jechuun jaalladha. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kana immoo wanti ani irraa odeessuu barbaadu yookaan wanti ani irraa isiniif qooduudhaaf qabadhee dhufee jecha tokkodha. Jechi kun tokko haa ta'u malee jireenya dhala namaa keessatti wantoota baay'ee balleessuu fi gufuu itti ta'u jecha danda'udha jechuudha. Jechi kun maalidha yoo jettanis jecha namni maal naan jedha jedhudha. Akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha namni maal naan jedha. Jechi kun jireenya ilma namaa keessatti jechuudha nama kamiyyuu kan mudatudha. Guutumaan guututti nama hunda birattuu fudhatama qaba yookaan jecha kana namni hunduu itti fayyadama jechuu baannus nama muraasa yookaan nama hedduu biratti jechi kun fudhatama qaba namni hedduunis itti fayyadama. Haa ta'u malee jechi kun jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti gufuu guddaadha. Yookaan jireenya ilma namaa tarkaanfii malee hambisaa akka hin ceene akka karoorri nama sanii ce'ee bakka yaadee fi galma gahiinsa akka hin qabne walumaa galatti jireenya ilma namaa karoorri ilmi namaa tokko galma gahiinsa akka hin argannee fi jechi kun duubatti kan hambisudha jechuudha. Namni maal naan jedha. Egaan addunyaa jireenyaa keenya keessatti namni waan hedduu namaan jedha. Namni waan hedduus namaan jechuu danda'a. Haa ta'u malee jecha namni maal naan jedha jedhu kun sammuu namoota hundaa keessatti seef ta'ee jira. Fakkeenyaaf jechi kun sammuu kee keessatti seef ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Ati wanta tokko karoorsitee waa tokko hojjechuudhaafis ta'ee iddoo tokko dhaquudhaafis ta'ee waa tokko raawwachuudhaaf of gaafachaa yookaan karoorsaa jirta haa jennu. Jechichi sun garuu karoora yookaan yaada keessan ni dursa jechuudha. Dursa wanti dursee dhufu jecha namni maallaan jedha jedhu santu dhufaa jechuudha. Inni kun egaa jireenya ilma namaa keessatti daangaa guddaadha yookaan gufuu guddaadha jechuudha. Jireenyi ilmi namaas akka galma hin geenye kaayyoo ilma namaa osoo galma hin geenye akka hafuuf gahee guddaa taphachuu kan danda'u jecha kanaadha jechuudha. Ilmi namaa tokko fakkeenyaaf kaleessa hojii guddaa uummata biratti namoota biratti ittiin beekamu hojii gaarii tokko hojjeta haa jennu namni tokko. Akka carraa ta'ee jireenya isaa keessatti wantoonni garaagaraa isa mudate hojii kaleessaa yookaan iddoo kaleessa ture sanirraa gadi bu'ee iddoo biraatitti argama haa jennu. Namni suni iddoo kaleessa ture san yaadata. As deebi'ee immoo namni maallaan jedha jecha jedhu sanitti fayyadamaa jechuudha. Inni kun jechi namni maallaan jedha jedhu kun jireenya ilma namaa keessatti kaayyoon namaa akka galma hin geenye qofa hambisuu osoo hin taane jireenya ilma namaa keessatti nama tokko inni dhiphisa jechuudha. Dhiphina keessa galcha. Maaliif karoora isaa tokko yaada isaa tokko yookaan immoo wanta inni raawwachuuf deemsas ta'ee imalas ta'ee wanta tokko yeroo inni karoorsu jechi kun dursee itti dhagahama yookaan dursee dhufa jechuudha. Namni maallaan jedha. Jechi kun jireenya ilma namaa keessatti gufuu guddaa yookaan fudhama guddaa ta'uu isaa beekuudhaan maal godhuu qaba ilmi namaa jecha namni maallaan jedha jedhu kana sammuu isaa keessaa qulqulleessee diiliit godhee balleessee ofitti amanamummaa qabaachuu qaba ilmi namaa. Jechichi sun baduu kan danda'u sammuu isaa keessatti seef ta'ee kan ture namni maallaan jedha jechi jedhu suni baduu kan danda'u yoo ati har'a sammuu kee haaromsite. Akkamitti yoo jenne ofitti amanamummaa yoo qabaatte, of taatee yoo jiraatte, of fakkaattee yoo jiraatte, ilaalcha fi yaada kee
osoo wanta biraatiin ilaalcha nama biraatiin yookaan wanta nama biraa laaltee waa'ee kee osoo hin daangessin yaada kee osoo hin daangessin ofitti amanamummaa qabaatte yoo ta'e jireenya kee hoogganuu ni dandeessa yoo ta'e jechi namni maallaan jedha jedhu suni guutumaan guututti sammuu kee keessaa haqamee badeetii ofitti amanamummaa fi ofii keetiif of hoggantee jiraachuun sammuu kee keessatti seef ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu inni kuni jechi namni maallaan jedha jedhu kuni gufuu guddaa jireenya ilma namaa kamiyyuu keessatti nama mudachuu danda'udha jechuudha. Kanaafiyyuu ofitti amanamummaa qabaachuun of ta'anii jiraachuun of fakkaatanii jiraachuun yaada ofii yaada nama biraatiin osoo hin madaaliin karoora nama biraatiin odoo hin madaaliin ofii keetiif sammuu kee hooggantee jireenya kee hooggantee karoora kee ofii keetiif karoorfattee jiraatte yoo ta'e ofitti amanamummaa qabda yoo ta'e jechi namni maallaan jedha jedhu sun sammuu kee keessaa guutumaan guututti haqamuu fi baduu danda'a jechuudha. Yeroo sana daangaan jireenya keetii inni kaleessa jecha kanaan daangeffamaa ture sun ni banama. Kaayyoo fi karoorri kee hawwiin kee hundi isaa galma siif ga'uu danda'a. Sababbiin isaatiis har'aati nama kaleessaa sana miti. Isa kaleessa namni maallaan jedha jedhu san osoo hin taane har'a ofitti amanamummaa qabda of fakkaattee of taatee jiraachaa jirta waan ta'eef yaadni kee karoorri kee kaayyoon kee hundi kee galma siif gahuutii danda'a jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti ergaan as keessatti dabarfamu yookaan ergaan inni qabu maalidha? Namni tokko jireenya isaa keessatti jecha namni maallaan jedha jedhu san sammuu isaa keessaa guutumaan guututti haqee balleessee qulqulleessee ofitti amanamummaa of fakkaatee jiraachuu jireenya isaa sammuu isaa wanta hunda isaa ofii isaatiif hoogganee jiraachuutii danda'a jechuudha. Ergaan isaatis gabaabumatti kanuma of keessatti qabata jechuudha. Kanaafiyyuu kabajamoota daawwattoota hordoftoota koo jecha namni maallaan jedha jedhu of keessaa balleessinee sammuu keenya keessaa diileet goonee qulqulleessinee ofitti amanamummaa fi of fakkaannee of taanee jiraachuu sammuu keenya keessatti seef yoo goonee jireenyi keenyas kaayyoon keenyas karoorri keenyas wanti hundi keenya galma nuuf ga'uutii danda'a jechuudha. Egaan oduu yoo ka'u ergaan guyyaa har'aatiif ani qabu isuma kanaadha. Asumarratti kan xumuramu ta'a jechuudha. Guyyaa biraa oduu biraa fi qophii biraatiin haga deebinee wal agarratti nagaa fayyaa naaf turaa. Nagaa fayyaa jaalallii fi gammachuun isin waliin haa jiraatu isiniin jechuun jaaladha. Kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo na jajjabeessuu fi hamilee naa ta'uun keessan akkuma kaleessaa har'as borullee akkana waliin jiru ammoo abdii guddoon isinirraa qaba. Nagaatti naaf turaa hedduu takkaan isin jaaladha. Bye bye.